Jirra jirtuu daawwattoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenya kun qophii gaaddisa dimokiraasii torbeetti guyyaa har'aa gaafa kamisaa isinii dhiyaataa yoo naga'e har'aa immoo kan qabannee dhiyaannedha. Qophii keenya har'aa keessatti kan nuti ilaaluuf deemnu haala yerooti akkuma innaa kaanii waa'ee Itoophiyaa fi Ameerikaati. Itoophiyaa fi Ameerikaan michuu garaarraati moo michuu fakkeessaati? Isaan fira moo diina waliiti? Kajiru laalla. Waliin tura. Yaada lamatu jira mata dureen makaasa irratti Itoophiyaa fi Ameerikaa yoggaan jedhu mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa ufanii darban isa amma jiru waliin mootummoota Itoophiyaa dhufaa darbaa fi mootummoota Ameerikaa dhufaa darbaa jidduu hariiroon jiru hariiroo tarsiimoo dhaabbataadha moo jaalala fakkeessaa gargaarsa fakkeessaa garuu keessa kan wal jibbanii kan jedhudha kan ilaaluuf deemu kun yaada kooti. Namoonni maaliifan kana kaasee namoonni hedduun akka Itoophiyaa hin jaalanne Ameerikaan Itoophiyaa jibbitu guddina badhaadhina Itoophiyaa akka hin jaalanne mootummaan Ameerikaa akka Itoophiyaan baddu laaftuu akka barbaaddu fakkeessuudhaafidha maan isheen gargaarsa kennitu malee warri jedhan jiru. Warri immoo lakki kijibadhaa Itoophiyaan Ameerikaadhaan ni jaalatamti mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa jibbeeyyuu hin beeku warri jedhan jiru. Kan irratti taasisuuf hin deemaa jechuudha. Andassuu duulatii sagantaa kana kan nu waraabee fi editiin nu godhe immoo Habtaamuu Barraati. Maarreen qaxumuraatti waliin turaan affeerraa koo isa kabajaati irra deebi'eeni mee seenaa haa laallu gaaffii kana lamaan dhumarratti isinuu ni deeffattu. Ragaalee tokko kaasuun gaariidha. Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Ameerikaa akkamitti wal laalu? Akka uummataatti uummanni Itoophiyaa fi uummanni Ameerikaa jibba waliin qabani. Mootummoonni biyyoota lamaanii wal jaalatu moo wal jibbu? Kan jedhu laalla. Yoo garagaraa bara durii irraa kaasee yoggaa ibsa walirratti babbaasan yoggaa deebii olii kennan yoggaa waan tokko irratti wal qeeqan sabaa himaalee biyya kanaattis keessattis sabaa himaalee idil addunyaa irrattis dhimmi biyyoota lamaan jidduutti kakka'e yookaan kakka'u akkatti ilaalama. Mootummaan Itoophiyaas kan kanaan dura tures ammas Ameerikaan akka waan injira irratti kaafteetti yookaan haasaa turteettidha kan isaan dhiyeeffataa turanii fi jiranii. Uummanni gariinis namoonni gariinis Itoophiyaan Ameerikaan badaama Itoophiyaan feetuu fakkeessaadha malee warri jedhan jiru. Mee fakkeenyaa laallu. Bara Haayile Sillaasee irraa kaanu impaayirri kun kan hundeesse Minilikii bifa har'a akka qabdutti jechuudha. Bara Minilik kibba impaayiritti kan akka jiran Oromiyaaf warra kan dhuggaa weeraru kan inni dhaale lafa qofa miti namas dhaale lafa jiru faana nama irra jiru solatti fudhatee nafxanyootaaf obbaa lafaaf yoggaa waraanasaaf warra kaabarraa dhufaniif oggaa qoodu nama achirra jiru akka meeshaatti fayyadamaa ture. Waan barbaade godhuu danda'a. Lafarraa fudhatee nama irra jiru immoo abbaa manaas haadha manaas ijoollee solmaan qabeenya isaa taasifate gurguruu danda'a. Kanaaf bara Ameerikaan garba bittee gurguraa turte sana Minilikis garba gurguraa ture wal fakkaatu jechuudha. Bara Ameerikaan Ingiliziin faa garba gurguruun haafullee jedhanii ofii isaanii waggaa dhiisuu jalqaban illee Minilik waggaa inni gurguru dhiisin jenneen. Yoggaa warri Awurooppaa biyya Afrikaa kana qooddatan Berliinitti magaalaa Jarmanii guddoo keessatti waggaa taa'anii Afrikaa weeraruudhaaf biyya akkasii kanaan natti qabata walii jedhanii olii qoodan. Minilik immoo lakkii biyya akkasii jedhee maqaa lafa Oromoo dha'ee asin dhufii natti qooddata waggaa jedhu hayyamanii fi hin dinne. Wal fakkaatu jechuudha weeraruu irratti warra dhiyaa faana. Garba gurguruudhaanis yoggaa isaan Afrikaa irraa bitan Minilik immoo Oromiyaa gurguraa ture warra kibbaa kanas gurguraa ture Oromootaa fi warra kibbaa madda galii guddaa ture. Yoggaa dhufee tuulama kana si qabatu Finfinnee kana qabatu seenaan akka agarsiisutti gara garba 300 walitti qabatee akka deemedha seenaan kan agarsiisu.
isa weera isa dabarree Haile Sillaaseen hoggaa dhufu Haile Sillaaseen an sanyii warra Yihudaati sanyii Solomoonidha jedhee Israa'elitti fidee nugusa dhoggaa jedhu Ingiliziin faa beekamtii kennanii fi hoggaa Ixaaliin dhuftee biyya kana qabattee waggaa 5 bulchitu waraanni addunyaa hoggaa waraanni lammaffaa addunyaa hoggaa ka'u Jarmanii fi Ixaaliin wanta mo'amaniif garee tokko to'anii Ixaalii fi Jarmanii lolan Ingiliziin faa Faransaay faa garee tokko warri turan dhufaniitu Ixaalii Awurooppaatti mo'annaan dhufanii Itoophiyaa keessaa illee baasani warri dhiyaa kun mallattoo isaan agarsiisan kana Itoophiyaa ni fedhu jechuudha otoo jibbuu ta'ee akka isheen qabamtu haftu godhu kan jedhu ragaatti ka dhiyaatudha Haile Sillaasee dhufee egaa Ingiliziin faa soroo sana dhufanii asii Ixaalii kan baasan waggaa 5 booda ayyama Ameerikaati garee Ameerikaati kan dhufan Ingiliziin faa Alliance Force warra jedhaman san jechuudha fi biyyoota Ingiliziin bulchitu jalatti warri gurmaa'anii jiran dhufee baase 1954 immoo yoo laalle hariiroon addaa mootummaa Ameerikaa yeroo sanaa fi Haile Sillaasee jidduu hariiroo guddaatu ture hanga waliigaltee hundeeffachuutti waliigaltee tokko mallatteessuu irra ga'an innis birmadummaa Itoophiyaan si eegaa nugusummaan keellee akka inni teessumni isaan tuqamne daangaan biyyatti illee kan tuqamne waraana keellee natu si leenjisaa naa leenjisiidhaan waliigalanii walii mallatteessani akka waliigaltee 1954 irratti waliigalaniitti akkuma waliigalanitti Itoophiyaan waraana ishee nama 4,000 gara Ameerikaatti ergitee Ameerikaan leenjistee biyyatti galchiteettiif waraana Itoophiyaa yeroo sana ture dabalataan immoo kan Haile Sillaasee gorsan nageenya irratti kan gorsa kennan akka inni biyyattii bulchuutti akka nama hacuucuu danda'utti kan dhufanii gorsa teeknikaa kan tikaa kan waraanaa kan kennaa turan waraana ishee nama 300 kan ergitee fi Ameerikaan jechuudha Haile Sillaasee nama nyaata akka ta'e nama abbaa lafaa ta'e namoota waggaa beelaan fixu yoggaa qeerraa buqqisee nama gurguru yoggaa baratiinaa jedhu yoggaa hacuucu nugusummaa kootti bu'inaa anaa waaqatu ergamaa waaqaati ani sanyii warra Yihudaati warra Israa'eliiti jedhee yoggaa isatti bu'uun waaqatti bu'uudha jedhee ummata garbummaadhaan dukkana keessatti hiyyummaa keessatti hambisee ofiisaaf sanyiisaa ijoollesaaf soddootiisaaf immoo lafa asii hanga Harariitti asii hanga Maccaatti sii kenneera waggaa jedhu nama tokkoof suyyum Raasmasfin faa Raasmasfin Silashii faatiin fakkaata maqaan isaan doggoru baadhee isaan fayyee fi waggaa kennu Ingiliziin callistee malaalaa turte deeggaraa turte Ameerikaanis akkasuma jechuudha waraana leenjistee fi waraana ishee ergitee asitti gorsiisaa turte erga Haile Sillaaseen kufee booda immoo dargiin ideoloojii warra sooshaalizimii gaafa hordofu Ameerikaan faa sooshaalizimii jibbu waan ta'eef dargii faana waliin jaalatan ture garuu uummata Itoophiyaa yoggaa inni beela'u gargaaraa turte midhaan beelaa bara dargiis bara Haile Sillaasees kan Walloof Tigraay qaqqabe Ameerikaan gargaaraa turteetti warri dhiyaa gargaarsa uummataan uwwanne biyyi sun akka inni diddiigamuu hin hojjenne bara sana garuu sirni dargii akka inni kufu morkattoota Shaabiyaa fi kan adda bilisummaa uummata Tigraay faa Sudaan keessatti baay'ee gargaarteetti isaan mormituudha waan ta'eef kanaaf keessattuu wayyaaniidhaan baay'ee gargaartee dargiin akka kufu ta'e dargii jibbitee dargiin akka biyyaa ba'uuf haala mijeessitee mangistuun gara Keeniyaa fi wanni Zimbabweetti Harariitti akka baqatu haala mijeessitee biyyi sun goolama keessa kan galuuf turte akka isheen addee dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa Ihaadegiin durii aangoo akka qabatu kan mijeessite isheedha 1991 caamsaa keessa ministeer Haajaa Alaa Barasanii Hermaankoon haala mijeessee morkattoota kan akka yeroo sana Shaabiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi ABO faa Londonitti waamee
akkam ta'uu wayyaa mootummaan biyyi kun diigamuuf deemti jedhee otoo mariisisee guyyaa lamaaf haala mijeesse otoo mariirra jiranii harka dafa duubaan wayyaaniin akka Finfinnee galtu aangoon akka inni qabatu biyyi akka hin diigamne akka namni waliin nyaanne kan goote Ameerikaadha. Hirmaan kooni. Isaa booda mootummaa wayyaanee faana garmalee walii galanii Al-Shabaab rukutuu irratti biyyattii gargaarsa adda addaatiin kennuu irratti mootummaa Itoophiyaa obbo Mallasiin durfamu misooma akka fiduuf addunyaa irratti dhageettii isheen qabaattu Afrikaa keessatti dhageettii isheen qabaattu sagalee murteessaa qabaattu gochuu keessatti qoonni Ameerikaa jala moorriyaa'an warri dhiyaa'uun Ingiliziin faa Faransaayii faa gamtaa Awurooppaan faa shoora guddaa taphataa turan. Otoo Itoophiyaa diiguu barbaadu ta'e bara sana maaf hin diigne durumaa maaf hin diigne. Bara chaartara sana maaf deemne. Bara 1992 bilisummaa Oromoo akka inni chaartara keessaa ba'uu fi warri kaanis akka bahan wayyaaniidhaaf akka qormaatan taane filannoon bara sana kan yeroo cimsaaf taasifamuuf qophaa'aa ture sun akka Oromiyaa keessatti wayyaaneen moone waan barameef isa mijeessuudhaaf abaa'oon yoo chaartara keessa ture Oromiyaa waan moo'uuf inni immoo Itoophiyaa diigdee jedhanii waa yaadaniif Itoophiyaan diigamte jedhamee waan yaadaniif akka isaan jedhanitti jechuudha. Abaa'oon nan diiga jedhee nageenya. Yaadaniif tabaan ala kan goote Shaabiyaa fi Ameerikaa turan. Otoo Itoophiyaa diigu ta'e Itoophiyaa jibbu ta'e wayyaanis aangootti hin fidanii dargii ari'anii Itoophiyaa akka diigamtu godhu turan. Otoo Itoophiyaa jibbu ta'e maaliif abaa'oon akka chaartara keessaa ba'u godhu? Maaliif warri kaanis akka ba'u godhan? Maaliif wayyaanee qofaaf tumsa siyaasaa, dippiloomaasii, kan dinagdee, kan waraanaa, kan nageenyaa, leenjii maaliif kennuuf? Hamma waggaa shan duraatti gargaarsa Ameerikaan Itoophiyaadhaaf kennitu, Afrikaadhaaf kennitu, Itoophiyaan Ijiptitti aantee biyya lammaffaa turte gargaarsa Ameerikaa bifa adda addaa fudhachuudhaan waggaa 5 dura. Bara keessattuu bara Obbo Mallas faa gargaarsa Ameerikaan kennitu addunyaa keessaa warra dureedha jedhamu keessa jirti. Adda dureedhaan kan gargaarsa Ameerikaa fudhattu erga bara 1940 hanga ammaatti tokkoffaan Israa'el. Addatti immoo gargaarsa waraanaati. Ta'anii Ijiptiidha. Ijiptiin immoo kan isheen fudhattuu fi tokko bo'oo Suwizii wanta to'attuuf nageenya doonii daldalaachiin darbuu akka eegdu lammataa waliigaltee nageenya Israa'el faana mallatteessan akka hin diigamneefidha kan isheen kama ta'atti kennituuf gargaarsaa fakkaatu malee kan waraan dabaltee. Itoophiyaan sadaffaarra turte waggaa 5 dura. Amma immoo waggaa 2020 hanga 2020 kaasee Ameerikaan Itoophiyaadhaaf doolaara biiliyoona 3.1 kenniteetti Itoophiyaaf. 2020 akka faranjiitti 2020 as gargaarsa namoomaati jettee keessattuu beelaa fi waraanaan wal qabatee gargaarsa namoomaaf kan isheen kennite waggooti 3 arfan darban kana. Doolaara biiliyoona 3.1 biiliyoona 3 miiliyoona 100 ol jechuudha kan isheen gargaarte. Bara 2022 qofa immoo keessa immoo biiliyoona 1.9 kan isheen Itoophiyaaf kennite jechuudha gargaarsa. Kanaaf Itoophiyaa maaliif gargaarte? Itoophiyaa kan gargaartu biitti kanarra liqaa hedduu tureera. Yoo qabeenya gargaarsa dhabdi taate biyya alaarraatii maallaqni GDP galiin ishee waggaatti argattu warra liqii kennamuuf hunduma isaaf kaffaltee yoo waggaan kaffalaa deemte biyyittiin hiyyummaa keessaan baatu. Hiyyummaa hamaa keessa galti. Kanaaf waan qabdu GDP ishee yoo gargaarsa liqii irra jiruuf liqii deebisuudhaaf yoo kaffalte rakkoo keessa galti Itoophiyaan. Kanaaf liqii ishee kaffalattee akka garuu immoo hamaa keessa dinagdeedhaan hawaasummaadhaan addattuu dinagdeedhaan akka isheen hin rakkanneef maqaa gargaarsaatiin utubdii jechuudha. Baalaansii akka ta'uuf madaalaa akka ta'uuf galiin ishee fi idaan ishee. Galii isheen argatte waggaatti yoo hunduma
amma idaarra jiru kaffaluu fi baankii addunyaaf maallaqa jaarmee maallaqa addunyaaf chaayinaaf warra irraa qaqqabaniif yoo kennite keeshni mootummaa duwwaa ta'a. Kun akkan taaneef baajeta barbaadamu bara wayyaanee keessa waggaa 5 dura baajenni mootummaan qabatu beentaan 60 alaa kan argamudha Ameerikaa faarraa. Biyyoonni gargaarsa kennuudhaan beekaman immoo Itoophiyaan doolaara biiliyoona 1.437 kan kennitu. Itti aanee Itoophiyaadhaaf kan kennan jechuudha. Lammaffaa irratti baankii addunyaati. Doolaara biiliyoona 1.930dha. Ragaan kan agarsiisu jechuudha. Sadaffaarra kan jirtu Jarmaniidha Itoophiyaa gargaaruudhaan. Kun immoo kitila yookaan miiliyoona 200 fi miiliyoona 52 qabxii 5dha kan Jarmaniin sadarkaa sadaffaarratti Itoophiyaa gargaartu. Kabiraa arfaffaarratti gargaaruudhaan kan beekaman gamtaa Awurooppaati miiliyoona 200 miiliyoona 32 qabxii 7 doolaara Itoophiyaa gargaaruudhaan arfaffaarra kan jirtu gamtaa Awurooppaati. Global Fund kan jedhamu immoo Global Fund immoo misooma biyyoota hiyyeeyyii kan gargaarudha. Inni immoo miiliyoona 200 fi miiliyoona 7 qabxii 2 kan gargaarudha. Kun hunduu otoo Ameerikaan gargaaruu baatte isaan kunis hin dhufani gargaarsaaf. Maaliif gargaartee Itoophiyaan jaallatan otoo ta'e? Akkuma Iraan kana baduun gootu. Itoophiyaan Ameerikaan biyya seente nagaan baatee yookaan biyyi sun nagaan jiraatee hin jiru. Sumaalee ilaalaa, Iraaq ilaalaa, Afgaanistaan ilaalaa jedhu dhugaadha. Gama tokkoon biyyoota kana eeraman kana seenteetti. Garuu nagaan arganne jarre. Kun qorannoo barbaada. Maaliif dhuguma ishee godhuu dandeessi? Faayidaadha. Achi keessatti yakkan dalagnee jechaan jiru. Dantaa isheetu iddee kamitti irra caalaadha. Dantaa dhaabbataa kan qabdu iddee kamittidha. Malee biyyoota sana keessatti isheen akka isaan biyya dhaabbatan gad dhaabbatanii luka isaaniitiin gad dhaabbatanii misoomsan guddisan nagaa argatan hin arganne akka godhaniif akka nagaan arganneef akka guddanneef harka keessaa qabachuu dandeessi. Keessaa hin qabdu jechuu hin danda'u. Garuu ragaa barbaada. Dhugaadha biyyoota kana seentee nagaanis hin baane biyyi sunis tasgabbiin arganne nagaan jiraataan jiran uummanni isaas misoomnis hin jiru. Kun dhugaadha. Ishee godheen qorannoo barbaada. Isheen hin goone jechuu koo miti. Faallaa isaa immoo biyya isheen seentee guddina badhaadhina fiddemmoo jiru. Fakkeenyaaf Jaappaan seentee jalqabaaf niwukileera boombii kan irratti dhoostee uummata fixxee hanga yoonaa namni Hirooshimaa fa'aatti namnii fi lubbuun akka hin dhalanne kan godhe yoo dhalatan immoo alaamshoota akka ta'an kan goote Ameerikaadha. Garuu addunyaa kanarraa soorettiin biyyi sadaffaan Jaappaanidha. Qaroominaan kutteetti. Lolaan haa loltu malee yakka kanaa raawwattu haa fixxu malee diina yoo ta'anii lolan malee waraana addunyaa lammaffaarratti kan akka Jaappaan guddatte kan godhe immoo Ameerikaa gargaarsa Ameerikaati. Har'allee tumsa ajaa'ibaa walii gochaa jiru. Teknooloojiidhaan cimtee dinagdeedhaan cimtee nageenyi ishee akka eegamu kan goote gargaarsa Ameerikaati. Seentee lolteetti garuu deebistee immoo beenyaa kaffaltee fi akka isheen badhaartu lammaffaa turte immoo waggaa 4tti waggaa 4 kana dura Chaayinaatu irraa fudhate malee waggaa 5 kana immoo 6 kana Chaayinaan lammaffaa taatu malee guddina dinagdee soorummaadhaan waggaa dheeraadhaaf lammaffaa kan turte Jaappaan kan kanaan godhe Ameerikaa. Veetinaam ilaala. Veetinaam seentee mo'amtee baate garuu gargaarsi har'a Ameerikaan kan kennitu sadarkaa jalqabaarratti Israa'el sadarkaa lammaffaarratti addunyaa kanarraa amma Veetinaamiif kenniti. Meeshaaleen oomisha gabaarratti biyya kana dhufan kan Veetinaam oomishtuudha. Qulqullina qabu. Veetinaam ammoo ol walaanaa keessa hin jirtu. Biyya garmalee gara guddatteetti deemaa jirtudha. Kabira Jarmanii ilaala. Jarman faana waraana addunyaa lammaffaa keessatti wal tumaniiru. Tumteetti Ameerikaan Jarmaniidhaan Faransaay fi Ingilizii faana taate.
Hitleriin naaziidhaan akka hin taane kan goote isheedha. Dhumarratti garuu Jarman teknooloojii fi guddina dinagdeetiin sadarkaa har'a kana akka geessu kan godhe gargaarsa Ameerikaati. Har'allee gargaarsa guddaa kennaafii jirti. Waraanallee achi keessaa qabdi. Kanaaf Ameerikaan yeroo hundumaa biyya deemte keessatti nagaa hin buufne yookaan akka biyyi sun guddattuun gootu inni jedhamu yeroo hundumaa miti. Biyyoota amma isinii kaase kana seenteetti. Garuu akka isaan guddatanis gooteetti. Yeroo maraa yoo dubbiin Itoophiyaa keessatti ka'u araara jetti. Araaraan fixadhaa, waliin mari'adhaa. Jidduu kanallee kan ambaasaddarri ishee kan Finfinnee jiran Maasingaan kan dubbatan mootummaa Itoophiyaan balaaleffateera. Akkatti dhimma biyya koo keessa galeera otoo hin gaafatamiin gorsa kennuuf yaaleera. Warra biyya diiganiif beekamtii kennee maqaa isaaniitiin waameera. Ta'a malee nu gorsuu hin qabu nuti dursinee kan yaadne itti deemaa jirra kan jedhu isarratti baaseera ministeera Haajaalaa. Isa dura yeroo hundumaa ta'a mari'adhaa jechuun karaa ministeera Haajaalaa fi keessaan waggaa dheeraaf tureera. Lolli kaabaa otoo hin ka'iin 2022 adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu karaa nagaan akka xumuramuu dhiibbaa gochaa turte. Dhageettiin arganne qaama lamaan iyyuu. Erga lolli ka'ees nagaadhaan xumuradhaa jechaa turte. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo humni ittisa Tigraay jedhamu yeroo sana dhufee Dabra Siinaa dhugaa ga'e. Finfinnee galuuf kiiloomeetira muraasni gaafu. Gara duubaatti deebi'aa kan jette Ameerikaan ana dhatteetti. Jibuutii kan jiru waraana ishee deebita taanaan deebi'een kan achi walakkaan seenaa jedhee akeekkachiisa kennee fi duubatti akka deebi'u isheedha. Otoo Itoophiyaa diiguu barbaadde ta'e yeroo sana maaliif hin diigdu? Maaliif Piriitooriyaan magaalaa Afrikaa Kibbaa keessatti walii galteen mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti akka godhamu goote otoo diigamuu akka wal nyaatan gochuu barbaadde ta'e. Ammas nagaan akka dhufu maaliif gaafatte otoo maaliif diddiigamanii hin banne jetteen dhiiftu akkuma Sooriyaa akkuma Iraaq akkuma Somaalee sana tuffatteen dhiiftu walaa nyaatan jettee. Kanaaf Itoophiyaan fi Ameerikaan diina waliitii inni jedhu kanarratti hundaatii deebii ofii kennaasin ofii kennaa. Osoo jibbitti taatee Itoophiyaa biyyittii otoo jibbitti taatee yookaan mootummaas otoo jibbitti taatee dhugumatti ulfaata Ameerikaan kuffisuudhaaf mootummaa yookaan biyyittiis diiguudhaaf mootummaan Ameerikaatti ulfaata. Kan sirna sooshaalizimii kan diige Ameerikaadha. Kan Raashiyaa diige, Yugoslaaviyaa diige. Sirnichi kaapitaala sooshaalizimiin diigaman isaanis. Afrikaanis ergasiitti akka hin taane taate. Maaliif yeroo duraa sooshaalizimii hordofaa ture waan ta'eef. Kanaaf diiguun itti ulfaata ture yoo kan jedhu sufumaa fi deebisaa deema. Ni jaalatti isa jedhu immoo yoo jibbiti ta'e silaa diigdi ture. Hin diigne waan ta'eef kan isheen yaada kennitu yaada biyyittiin akka itti fuftu barbaacharraati jennee yoo fudhanne. Mootummaan yoo balleesseera jettu yaada dippiloomaatonni isaanii kennan kanaan dura keessa ture. Amma ifatti dubbachuu jalqabde. Maaliif ba'ee kun inni xiinxala mataasaa barbaada. Har'a mata dureen gosa miti. Amma Maasingaan maaf baanii dubbatanii gabaarratti maaf saaxilanii keessa kan haasaa turan yeroo hedduu mootummoota darban faanas kan Itoophiyaa bara Mallasis bara Poolemaaraamis kan haasaa turan mootummaa Dooktar Abiyyi faanas keessa kan haasaamaa ture. Amma immoo maaliif ifatti gadi ba'uun jalqabee hojii dippiloomaasiitti akkasiidha moo jijjiirama siyaa mammataatii isa jedhu kun hojii onni xiinxala koo irraa miti. Ani kanan jedhu sababoota amman kaa'e kanaan Itoophiyaa diiguu barbaaddi moo Itoophiyaa akka jiraattu barbaaddi ka jedhu deebii isaa isin sammaa haasa irraatii fudhadhaa hanga isinii ta'uu jiraate.
Yoo diiguu barbaadde ta'e silaa yoona diigdi ture mitiire. Kanaaf diiguun barbaaddu yoo ta'e immoo ni jaalatti jechuudha. Akka isheen jijjiiramtu barbaaddi malee mirgi namaa akka eegamu, misoomni dimokiraasiin akka dhufu, walta'iinsi wal danda'uun akka dhufu mootummaa jijjiiramaatiin jedhamee fi fooyya'ina bara wayyaanee caalaa fideeran jedhamee mootummaan amma jiru tigalamee warri kaanis aangoo fi dirree siyaasaa qooddatanii akka waliin jiraatan barbaaddi jechuudha. Malee miitiin akka diigamu barbaaddu jechuudha. Maaliif hin barbaaddu isa jedhu immoo ilaallu yoo akkas ta'e. Akka diigamu argan barbaanne akka inni jiraatu barbaadde jechuudha mootummaan yookaan Itoophiyaan mataan ishee akka jiraattu boca ishee qabattee akka jiraattu barbaadde jechuudha. Maaliif barbaaddi immoo otoo hin barbaaddu ta'e ni diigdi ture jennama. Yoo maaliif barbaaddi yoo barbaaddi ta'e erga hin diigne ni barbaadde jechuudha. Maaliif barbaaddi akkanatti fakkaatutti tokko dantaa dhaabbataa qabdi. Akkuma Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan irraa teessuma lafa isaanii Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaa achi jiruu wal qabatee biyyoota Eeshiyaa jiran dantaa isaanii keessatti eegsifachuudhaaf wal qabatee biyyoota isaan sana qabachuun Veetinaam fa'aa maal fa'aa qabachuun karaa nagaatiin dantaa Ameerikaa dhaabbataadhaan Eeshiyaa keessatti eegsisa. Awustiraaliyaa wal qabatee. Kanaaf dantaa dhaabbataa garaarraa gargaarti dantaa dhaabbataa wal qabduuf. As keessattis Itoophiyaan dantaa dhaabbataa irraa qabdi Ameerikaan jedhani. Maaliif dantaa irraa qabdi? Tokko biyyi kun biyya garmalee guddoo. Biyya uummata amma kanaa baay'atu qabdu. Biyyi kun yoo diigamte, yoo waraansii fi beelli irratti hammaate akkasumaalee yoo taate jalqaba irratti kan miidhamu warra dhiyaa kanadha. Akkamitti miidhamu? Namoonni asirraa yaa'anii uummanni miliyoona amma kanaa Sudaan fa'aa keessa bahee, Jibuutii fa'aa keessa bahee, galaana irra darbee Liibiyaa fi Ijipti fa'aa keessa, Tuuniziyaa fa'aa keessa bahanii Awurooppaa galuuf deemu. Biyyi Awurooppaa hundi ishee walitti hidhamte amma Itoophiyaan geessu. Baay'ina uummataan jechuudha. Kanaaf aadaan isaanii, dinagdeen isaanii, safuun isaanii, jireenyi walii yaaluun isaanii kan isaan waggaa meeqa kan qabatanii akka qabeenyaatti dimokiraasii Awurooppaa inni jedhamu kun weeraramuuf deema hiyyeessota buqqaatota Itoophiyaa irraatiin. Uummanni kun Awurooppaa qofatti hin dhaabbattu. Karaa Ameerikaa kibbaa biyyoota adda addaa seenee itti ol seenuuf deema Ameerikaa. Kanaaf jalqaba irratti nageenyi warra dhiyaa hin booraa. Sabuu isaaniitu booraa. Dinagdee isaaniitu dadhabuuf deema. Uummata achi biyya jiraatuu fi isa sii buqqa'ee dhaqutu wal nyaatuuf dhufa. Nu weeraranii baqattoonni jedhu. Buqqaatota kana deebisanii dhaabuudhaaf Afrikaa keessatti gad deebisanii akka isaan Ijiptii fi Liibiyaa fi Tuuniziyaa keessaa hin baane, Jibuutii keessaa akka hin baane, Yemanii keessaa akka hin baane gochuudhaaf maallaqa guddaa biileenaan baroota dheeraaf baasuuf deemu Ameerikaaf jechuudha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitu maallaqa guddaa ramadee Itoophiyaan akka deebitee ijaaramtu gochuudhaaf maallaqa guddaa gaafata. Uummanni asii yaa'ee uummanni miliyoona 120 ta'ee kuni keessa miliyoonni 30-40 iyyuu otoo baqatee biyyaa bahee Itoophiyaan waggaa wal nyaatte akka Ruwaandaa taatee yookaan mootummaan giddu galaa dhibee yookaan laafee namni wal nyaachuutti ka'e. Sababa lola Tigraayitiin dargaggeessa Tigraay amma yaa'aa jiran jiru bara. Uummanni ammi kun Itoophiyaan nagaa dhabdee mootummaan giddu galaa dhibee adda dureedhaan kan miidhamu mootummaa Itoophiyaa uummata Itoophiyaatti aanee kan balaa guddaa bara baraan godaannisa seenaa baatee hafuuf deemu warra dhiyaate. Uummanni kun yaa'eetutti deema. Gariin galaana keessatti dhumaa inni kaan immoo dhaqee yoo isaan irra galagale jiraachisuu hin danda'anii uummata biyyaa faana mootummaa walitti bu'a. Aadaa uummata biyyaatu booraha. An taanetu safoon taanetu achi galee aadaan isaanii hin caccaba. Dimokiraatiin isaanii keessatti balaatutti dhufa. Dinagdeen isaanii hin dadhaba. Kanaaf biliyeena hedduu baasanii poolisii daangaa eegu ramadanii Itoophiyaanota akka isaan Afrikaa keessaa hin baanetti immoo maallaqa guddaa ramadu. Gamtaan Awurooppaas, Ameerikaanis, dhaabbanni mootummoota gamtoomanis. Kun immoo Itoophiyaan diigamuun
nageenya Ameerikaa fi Awurooppaaf balaadha. Sabatiin isaan argatan. Sumaalee keen mootummaa Saayid Baarree akkan taane ta'ee biyyaa bahuun mootummaan giddugala Sumaalee waggoota 20f mootummaa tasgabba'an ture. Mootummaa giddugaleessaa lubbuu qabu hin horren gammattiyyuu. Har'allee kan nageenya mootummaa pirezidantii Sumaalee kan eegu gamtaa Afrikaa waraanni Itoophiyaa kan keessa jiran fi mootummoota gamtoomantu eega. Biyyan taane waggaa 24f waggaa 33f mootummaan taane. Kunuu hammam miidhe. Galaana Diimaa irratti hattoota galaana irraadha oomishe Sumaaleen. Dinagdee daldala addunyaa kan galaana irraa akka inni nagaan hin gaggeeffamne godhe. Butanii maallaqa gaafachuu waraanni. Kanaaf Sumaaleenuu balaa kana fidde. Sumaaleenuu miliyoona 17. Uummanni miliyoona 100 miliyoona 100 qabu immoo biyyi yoo akkan taane ta'e mootummaan giddugalaa hoo dhibe akkam ta'an sodaa Ameerikaa warra dhiyaate. Dinagdee isaanii miidha, nageenya isaanii illee miidha. Kanaaf akkas godhu. Kanaafiti akka isheen biyya akka biyyaan godaanneef akka biyyaa uummanni namaa hin baaneef gargaarsaan kennaniifi waaqarraa argadhaa miti. Lafarratti yoo uummanni asii nagaa qabaate uummanni Ameerikaaf ka Awurooppaas nagaa qabaata. Namni itti yaa'ee dhaqee akkas hin ta'u. Miidhamani mootummaatti hin jiran. Nagaa qabnaan biyyi gurguddoon akka Itoophiyaa kanaa uummataan baay'ee ta'an nagaa qabnaan Ameerikaa fi Awurooppaa kan jiran uummannis nagaa hin qabu. Uummanni achi immoo yoo nagaa dhabe mootummaan isaaniis nagaa hin qabaatu jechuudha. Walitti ka'uutu dhufa. Kanaaf otoo hin jaalattiin Itoophiyaan mootummaa jiddugalaa kan hunda to'atu hunda bulchu akka jiraatu barbaaddi. Dantaa isheetu tuqama jechuudha. Dantaa isheetu eegama. Kabiraa yoo biyyi kuni akkan taane taate warra goolii dhuuman makararsitoota warra dantaa Ameerikaa booressuu danda'an akka Al-Shabaab fa'aa akka Al-Qaayidaa fa'aatu as keessa galee daranuu Ameerikaa fi warra dhiyaa akka isaan gaanfa Afrikaa keessaa bahan godhaa. Amma Ameerikaa dhaqanii dha'uu hanga imbaasota isaanii Afrikaa keessa jiru dhahuutti ga'uu danda'u. Oomisha makararsitoota amantaa itti oomishamu biyyatti oomishamu ta'uu dandeessi jechuudha Itoophiyaan. Kanaafis sodaa ni qabaatu. Malee inni kaan biyya kiristaanaa waan taateef yookaan saba akkasii waan jibbituuf Ameerikaan Amaara hin feetu Amaarri akka inni biyya qabatu hin barbaaddu warri jedhan jiru. Itti hin fakkaatu. Yoggaa sirnii fi Amaarenyaa fi amantiin Ortodoksii iyyuu biyyattii kana waggaa 50 ol bulchaa ture bara Haile Sillaasee Ameerikaa ture beekamtii kenne. Ameerikaa Itoophiyaa jibbitte ta'e bara 1962 Eertiraan manni caffeen ishee yookaan paarlaamaan Eertiraa kan 1952 hundeeffame waggaa 10 booda diigame. Eertiraan qaama Itoophiyaa akka taatu maaliif ayyamti? Ameerikaan gola mootummoota gamtoomanii keessatti Ameerikaa fi Ingiliziidha kan ayyame. Eertiraan diigamtee federeeshiniin kan bulaa turte as Itoophiyaatti akka dabalamtu kan godhe Ingilizii fi Ameerikaan. Itoophiyaan hin barbaadde Ameerikaan. Itoophiyaa waan hin feeneef Amaara waan hin barbaanneef Amaara akka aangootti dhufu hin barbaaddu warri jedhan jiru. Oromoo sa'anii immoo Oromoon warri Ameerikaan gargaartu abbaa jabaateen nu gargaarte Ameerikaan. Otoo ofiin ejjetiin otoo ofiin cimiin nama taa'ee namaa fiduu garuu hin jiru. Gaati jabaatte garuu dantaa isaatti qoma waan ta'eef dhufee si gargaara. Oromoon jabaannaan Ameerikaan dhaqxee dubbisti. Baay'ina qofa miti kan ishee ilaaltu. Carraa biyya bulchuu qabaa'oo biyya bulchuu danda'aadha. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Dr. Abiyyi kan barbaadduu fi kanarra dorgommii biyya bulchaa jiru isaani. Kanaaf sababoota amma jedhee kana kan dhufne waan barbaadduuf mootummaa kana yoo tumsite mootummaan kun biyya kana kan diigamne jalaa godha. Kan diigamne yoo godhe dantaa Ameerikaatu keessa eegamaa fi jechuudha sababoota amma kaa'e kana. Kanaaf ammatti kan isa caalaa Ameerikaan filattu hin jiru mootummaa Itoophiyaa caalaa. Qaama wayii kan cimee mootummaa giddugalaa qabatee biyyi kun kan diigamne kan godhu yoo caalee argame immoo garagalti.
dhaabbataan siyaasaa keessa dantaan dhaabbataan jiru siyaasa keessa. Dantaan biyyaa garuu jira. Kanaaf biyyi Ameerikaa fi mootummaan Ameerikaa biyya Itoophiyaa irraa dantaa dhaabbataa qabdi. Sababoota amma jedheef. Kanaaf abbaan humna qabu biyyittii kana tokko godhee tiksu argamnaan isuma deeggarti. Kanaaf jecha walitti daddarbatuun mootummaa Itoophiyaa fi kan Ameerikaa kuni kan badaa fagoo wanni ta'u miti. Biyya dantaa Itoophiyaan akka hin diigamne nima barbaaddi. Kanaaf ammaaf kan mootummaa Itoophiyaa caalee humni argameeru hin jiru. Inuma tiksiti jechuudha. Dantaa dhaabbataa mootummaarraa qabaachuu ni dhiisti. Garuu biyyarraa qabdi. Biyyi sun akka diigamuu hin barbaaddu. Kanaaf har'aaf Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan Ameerikaa dantaan naannoo isaan jidduu jiru kan dhaabbataati moo kan tooftaati diinadha moo firadha isaanii kan jedhu mata duree irratti taasisee qabadhee dhiyaadhee har'aaf kanaan ammaa taasisee kana fakkaata daawwattoota keenya waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa Handasuu Duulaatii Habtaamoo Barraa immoo sagantaa kana waraabee kan editiin nu godhadha. Torbee biraa qabadheen deebi'aa hangasittu turtii gaarii bakka turtanitti haalaaf waan gaarii keessa akka turtan yeroo hundumaa hawwii kooti. Wanni ONN immoo qoodaa nama akka baay'ee argu subscribe godhaa, like illee godhaa, yaadas kennaa barachuudhaaf sirreessuudhaaf qophiidha nuti. Tole nagaatti.